aceenku anuma tokkootiif qaalii dheedheera. Egaa CD kana naa hojjennu osoo inni jiraatee ofiisaatiif ibsatee natti tola. Garuu hojii waaqaa ta'uu namaa ta'uu I don't know beeku. Uummanni isaas aceedhaaf maalidha kan jedhu deebii isaa irraa eegu akkuma dura dubbachaa ture kaasiitta isaa oriijinaala isaa bitachuun akka seenaadhaaf ofiisaatiifis kaa'u ijoollee isaatiif dabarsuudha. Nuti akkuma duratti jedhame CD hedduudha kan maxxansiisne. CD sun uummata kana bira hin gahaa jedhee yaadu. Gara fuulduras kana maxxansiisna waan ta'eef garuu akka yaadaatti uummanni hundiyyuu otoo harka isaatii qabaatee CD akkamiin bitachuu qabna koopiraayitiin jiraachuu danda'a. Koopiraayitii sana akkamitti irraa of eeguu dandeenya kan jedhu suuronni adda addaa jiru. Oriijinaala isaa addaan baafachuudhaaf suuronni acee kan mallattoon isaa hundumtuu irra jiru jira. Garuu koopii godhanii baasuu danda'u. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko waan uummatatti fakkaata. Abdiin qaba uummata koorraayis. Maaliif aceen otoo jiraatee ofiisaatiin ibsee jedheera durumayyuu. Uummanni kunis immoo wanta guddaa miira inni keessa jiru waan hin beekuuf kanaan boqotee dheenis na yaada. Sagalee isaa kan inni dhagahu. Baay'ee aceen hin duune warri du'e egaa isa ajjeesneedhaan warra taa'aa jiran ta'uu danda'a. Garuu aceen koo seenaan bara baraan isa kaasa. Kuma 300 hanga kuma 500ttidha. Uummata irratti immoo hundoofnee gaaffiin yoo dhufe itti fufuu dandeenya. Gaaffii kana uummatarraa eegnaa jechuudha. Uummatarraa eegalee argachuu danda'u. Gaafuma inni wareegame guyyaa inni wareegame sana irratti ni eebbifama. Yaadannoo waggaa tokkoffaa irratti guyyaa sanarraa kaasee bariitu isaa gaafa 22 irraa kaasee bakka hundattuyyuu irraabsama jechuudha. Maal fakkaata sirbi yeroo tuffatamee beekaa keessa jira? Sirbi sun galatoomaa kan jedhudha. Sirbi acee kaasetti sana keessatti lakkoofsa 14 qaba. Wantoota adda addaa karaa adda addaatiin ibsa. Waa'een jaalalaa jira, waa'een ilma namaa jira, waa'een maatii irree jira. Torban dhufu sagantaa qabdu. Maal sagantaa? Sagantaan torban dhufu lamadha. Tokko guyyaadhuma inni itti wareegame sana yaadachuudha. Inni guddaan immoo aceen eeguu lubbuun jiru akkuma jedhame weelluuwwan adda addaa hojjeteera. Weelluuwwan sana osoo inni jiraatee uummataaf dhiyeeffatee natti tola dheera duras dubbadheera ammas irra deebiin dubbadha. Isa uummata biraan ga'uudha. Inni guddaan jechuudha keenya hawwiin keenya guddaan kaayyoon keenya guddaan kan inni dhiisee irraa darbe sana uummata isaa biraan ga'uudha jechuudha. Akkuma dura jedhe aceen hin duune hin du'uusi hin jiraata bara baraan jiraata. Seenaanis isa kaasaa uummanni isaas immoo kaasitta isaa sana mana isaa godhatee akka isa yaadatu akka yaadannoo tokkotti akka seenaadhaaf kaa'u barbaada. Inni keessatti siidaan isaa dhaabbattee deemee ture maal irra gahee odeeffannoo qabdaa? Naa